Barumsaa keenya har'aan immoo kan qabannee dhufnee jechoota gaggabaaboo amma jechoota dhedheeraatti didiriirsuun ilaalla jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Jechoota salphaa gara jechoota dhedheerootti ilaalaa deemna jechuudha. Kana jechuun maalidha? Akkuma argitanii asitti jecha maal jira? Gabaabaan jira. Ammas jecha gabaabaa sana irratti sagalee tokko itti daballaa in dheerata. Ammas jecha kan biraatti dabalaa deemnu sagaleen sun dheerachaa diriiraa deema yookiin immoo dheerachaa deema jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana yeroo ilaaltanii jecha tokko yeroo dubbistanii jecha hundi tokko beektaninnaan yeroo jecha kan biraa yookiin immoo sagalee kan biraa dabalaa deemu akkamitti akka dubbisuu dandeessanii haala salphaan itti barattu jechuudha. Kanaaf yeroo barreessitan illee jecha tokko beektu taanaan jecha sana irratti sagalee akkamitti sagalee isa dabalamu qofa dabaltanii jecha sana didiriirsuu jechuun immoo babal'isuu dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanaan akkaataa jechoota babal'isuu fi babal'istanii dubbisuu akka dandeessanii fi babal'istanii barreessuu akka dandeessanii nitti barattu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti ilaalaa isiniin jedha. Viidiyoo kana jalqabuun keessan dura laayik gochuu irraanfatina. Namoonni chaanaalii kanaaf immoo haaraa taatanii sabiskiraayibii godha. Barumsoota adda addaa viidiyoo kanaan chaanaalii kanaan isiniif gadhiisa. Maatii ta'uunii nu jajjabeessaa isiniin jedha. Akkasumas namoonni karaa keessoon afaan Amaaraffaa, afaan Oromoo, Ingiliffaa akkasumas herreega barachuu barbaaddan barumsa barachuu barbaaddan bilbilli viidiyoo kanarratti argamuun karaa Imo, WhatsAppii akkasumas Telegiraamiin nu argachuu dandeessu. Bakkuma jirtanii teessanii barumsa keessan barachuu dandeessu. Sa'aatii isinii mijachuu danda'uun sa'aatii isinitti toluun barumsa barbaaddanii barachuu dandeessu jechuudha. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaa ni deemna. Akkuma silaa isiniin jedhee barumsi keenya har'a jechoota didiriirsuu ta'a jechuudha. Kanaaf jechi keenya har'a kan jalqabu qubee saarraa warra kaana. Kanaan dura viidiyoo adda addaa qubee ba kaasee amma taa jiranitti amma raa jiranii isiniif hojjedheen ture. Amma immoo saa jalqabee isinii hojjedha jechuudha. Sirriitti amma dhumaatti viidiyoo kana hordofa. Kanaaf jecha asii jalqabnu sagalee sadii qaba. Sagalee meeqa qaba? Sadii qaba. Sagalee irra boota asitti qaba. Laa jechuudha. Kanaaf saan jira, laan jira. Laan kun irra butaadha. L jennee dubbisna. L jennee dubbisna. Asii qubee dachaa phaa qabna. Phaa fi haa yeroo hundumaa qubee dachaadha. Phaa jedhamee dubbifama. Kanaaf asii salphaa ni ta'a. Salphaa. 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 Achi salphaa kan jedhu irratti maal itti daballe? Dhuma irratti tii yoo itti dabalte akkamitti ta'a? Salphaatti. Salphaatti. Salphaatti ta'a jechuudha. Itti aanee kan jiru maalidha? Salphaarratti chuu itti daballaan sagalee chuu kan jedhu. Kanaaf kunis qubee dachaadha. Chuu caa fi haa walitti chaa jedhamee dubbifama waan ta'eef. Kanaaf salphachuu. Salphachuu ni ta'a. Itti aanee immoo naa itti daballe. Naa kan jedhu yoo itti daballe maal ta'a? Salphinaa. Salphinaa ni ta'a jechuudha. Achi booddee immoo siisuu itti daballee argitanii. Siisuu kun sagalee lamatti dabalame. Kanaaf salphisiisuu. Salphisiisuu. Salphisiisuu ni ta'a jechuudha. Amma isintu dubbisa. Ishee kanaan ishee jalqabaa maal jennee? Salphaa. Salphaa. Ishee kana kan keessanidha. Salphaatti. Salphaatti. Isheen kun salphachuu. Salphachuu. Taane kan keessanii salphinaa. Salphinaa. Taansee kan keessanidha. Salphisiisuu. Salphisiisuu ni ta'a jechuudha. Salphisiisuu ni ta'a jechuudha. Okay, gama kanaan immoo kan ilaallu sagalee lama qaba akkuma jirtanii. Asii dubbachistuun aadhaan jalqaba. Saa asii see jenna. Eedha dubbachistuun. Kanaaf see asii naa jira. See naa. Kanaaf seenaa ni ta'a jechuudha. Sagalee lama qaba. Seenaa. Seenaa.
Kanaaf achi saa itti daballe dhumarratti seenessaa ni ta'a jechuudha. Itti aanee immoo kan jiru siituu itti daballe sagalee lamatti daballe jechuudha. Kanaaf sagalee afur qabaate argitanii seenesituu ta'a. Itti aanees siisisuu itti daballe argitanii sagalee sadii itti daballe sagalee 5 ta'e waliigalaatti irra butaa taate jechuudha. Asitti dubbachistuu hin qabdu. Kanaafi seensisuu ta'a jechuudha. Seensisuu. Okay, yeroo asitti dhufnu immoo sagalee maalitti daballe? Sagalee 4 itti daballe waliigala sagalee 6 ta'e siisifachuu jenne. Kanaaf naan akkuma silaa irra butaadha. Naan asitti irra butaadha. Kanaaf seensifachuu. Kanaaf yeroo dubbistanii maal gochuu qabdu? Sagalee tokko adda baastanii erga dubbistanii booda walitti fiddanii dubbisu jechuudha. Seensifachuu ni ta'a jechuudha. Kanaaf seenaa, seenessaa, seenessituu, seensisisuu, seensisifachuu haala kanaan diriiruu danda'a jechuudha. Okay, jechi keenya itti aanee jiru sagalee meeqa qaba? 4 qaba. Sagalee 4 qaba. Kanaaf tajaajila. Tajaajila sagalee meeqa qaba jechuudha? Sagalee 4 qaba. Okay, tajaajila. Itti aanee kan jiru laa kana luutti yoo jijjiirre sagalee ni jijjiirama. Kanaaf inni kun sagalee 4 qaba. Tajaajilu. Achi immoo laa irra butaa goonee tuutti daballee sagalee tokko daballee sagalee 5 ta'e jechuudha. Sagalee tokko qabna. Sagalee irra butaa laan sagalee irra butaa taate asitti. Kanaaf tajaajiltu. Okay, amma maatti daballee sagalee maa kan jedhu amma sagalee 5ffaa jechuudha. Kanaaf asii tajaajilamaa ni ta'a jechuudha. Itti aanee kan jiru immoo maa inni ture gara muutti yeroo jijjiirru ni sagalee 5ffaa ni ta'a. Tajaajilamuu ni ta'a jechuudha. Tajaajilamuu. Kanaaf maasintu dubbisa ishee jalqaba. Tajaajila. Lammaffaa tajaajilu. Itti aanee kan jiru tajaajiltu. Kan keessan anni kuni okay. Tajaajilama. Inni sadaffaa sintu dubbisuu qaba. Inni dhuma 5ffaa kan keessani. Okay. Tajaajilamuu ni ta'a jechuudha. Okay. Itti aanee kan jiru qubee taadha. Ammas dubbachistu o warra qabudha. Kanaaf sagalee 2 qaba. Sagalee 1, 2 jechuudha. Tokko jennee tokkoon sagalee 2 qaba. Sagalee sadaffaa faa itti daballe. Kanaaf faa yeroo itti daballu tokkoffaa ni ta'a. Asii sagalee meeqaffatti daballe ammas sagalee sadaffaa lee yoo itti daballe
tokkollee. Tokkollee. Tokkollee ni taatu jechuudha. Asii cha itti daballee amma sagalee afuraffaa tokkicha. Tokkicha. Tokkicha jennee amma sagalee chuumaa itti daballee sagalee meeqa itti daballee sagalee lama itti daballee chuu fi maa itti daballaa. Kanaaf maal ta'a? Tokkichummaa. Tokkichummaa. Tokkichummaa ta'a jechuudha. Tokkichummaa ta'a jechuudha. Tokkichummaa ishee amma tokko. Tokko. Anaatu isiniif dubbise lammaffaa isinitti dubbisa. Tokkoffaa. Tokkoffaa. Okay, sadaffaa. Okay, isinitti dubbisa. Tokkollee. 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 Ishee sadaffaa. afuraffaa. Tokkicha. Tokkicha. Okay, taanee kan jiru. Kan keessanii. Okay, tokkichummaa. Tokkichummaa ni ta'a jechuudha. Tokkichummaa. Tokkichummaa. Okay, qubee taanee kan jiru uudhaan warra jechoota jalqabanidha. Kanaaf sagalee meeqa qabanne kun? Sagalee sadii qabaa jenna. Maaliif uun masaasaa sagalee jalqaba irratti yeroo dhufu dubbachisuun akka sagalee qofaatti dubbifama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf uffata. Uffata. Uffata jenna. Uffata dhumarratti maa yoo itti daballe immoo uffatamaa. 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 Achi taa kana gara chuutti jijjiirree kanaaf uffachuu. Uffachuu. Ittaan immoo isaa itti daballichaa irratti isaa yeroo itti daballu uffachiisaa sagalee afur qabaate jechuudha. Uffachiisaa. Amma immoo isiisuu itti daballe. Kanaaf yeroo akkas ta'u sagalee meeqa ta'e? 5 ta'e jechuudha. Uffachiisuu. Tani uffachisiisuu. Uffachisiisuu ni ta'a jechuudha. Kanaaf ni jalqaba uffata. Uffata. Lammaffaa kan keessanii uffatamaa. Uffatamaa. Inni sadaffaa uffachuu. Uffachuu. Taane afuraffaa uffachisuu. Uffachiisaa. Uffachiisaa. Okay, ni dhuma. Kana dubbistanii bravoodha. Okay. Uffachisiisuu. Uffachisiisuu ni ta'a jechuudha. Uffachisiisuu ni ta'a jechuudha. Okay, inni taane jiru maali? Inni taane jiru maali? Waadhaan kaa. Kanaaf sagalee meeqa qaba? 2 qaba. Waa asii muu sagalee 2 qaba. Waamuu. Waamuu jedha. Kanaaf waamuu irratti muu itti dabalee dhuma irratti maa gidduutti achi muu. Kanaaf waamamuu. 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 Achi icha dabalee dhuma irratti. Kanaaf waamicha. Waamicha ni ta'a jechuudha. As immoo siisuu itti dabalee kanaaf waamte. Argitanii? Maa kana maal ta'e? Qubee dachaa ta'edha. Dubbachistuu yeroo fuulduratti hin qabu waan ta'eef maan irra buutaa ta'e sagalee irra buutaa. Waamsiisuu. Waamsiisuu ni ta'a jechuudha. Achi fachuu itti dabalee fachuu. Waamsii irratti fachuu yeroo itti daballu waamsiifachuu. Ammas maan irra butaadha?
waamsifachuu ni ta'a jechuudha. Kanaaf amma isintu dubbisa. Isa jalqabaa isin dubbisu waamuu jennee taanee kan keessanii lammaffaa waamamuu jenna jechuudha. Itti aanee kan jiru kan keessanidha. Waamichaa. Okay, itti aanee kan keessanii ammas afuraffaa waamsisuu. Itti aanee kan jiru immoo inni dhuma dubbistanidha. That's good. Okay. Waamsifachuu ni ta'a jechuudha. Bareedaadha. Hordofaa shaakala akka jirtanii abdiin qaba. Itti aanee kan jiru immoo sagaleen keenya qubee yookiin immoo sagalee lama qaba. Xaa jedhamti qubeen kun. Xaa jenna, xaa jenna. Xaa. Isheen kun dubbachituu tokko qabdi, sagalee gabaabaa jedhamti yeroo barumsa keenya keessatti yeroo barannu. Isheen kun immoo lama qabdi waan ta'eef qubee dheeraa, sagalee dheeraa qabdi. Kanaaf kana xa jennee dubbisna. Ishee lammaffaa xaa jennaan dheeressina jechuudha. Xaa jedhamti jechuudha. Okay, sagalee lama qabu. Itti aanee kan jiru maa itti daballe dhumarratti. Kanaaf xa jenna amma gabaabaa lamaan isheeyyuu. Xaxamaa jenna jechuudha. Xaxamaa. Kanaaf mutti geeddarre. Maa kana mutti yeroo geeddarru xaxamuu ni ta'a jechuudha. Achi boodee maa kana irra butaa, sagalee irra butaa taatee tu itti daballe. Kanaaf xaxam jenna jettanii irra butaadha. Xaxamtuu jenna jechuudha. Okay. Achitti aanee chiisaatti daballe. Chiisaa sagalee lamatti daballe. Xaxachiisaa ta'a jechuudha. Amma isintu dubbisa. Ishee jalqabaa xaxaa jennee xaxaa. Lammaffaa xaxamaa. Sadaffaa xaxamuu. Ishee afuraffaa xaxamtuu ni ta'a jechuudha. Okay, inni dhumaa shanaffaa xaxachiisaa ni ta'a jechuudha. Haala kanaan ni shaakaluu dandeessu jechuudha. Okay, itti aanee kan jiru ture, amma immoo xii ta'a. Dubbachistuun ii qabna waan ta'eef xii. Achi hin jabaata, yaan lamadha. Xiyyee jenna. Sagalee lama qaba. Xiyyee jenne. Kanaaf xiyyee irratti fannaa itti daballe. Fannaa sagalee lamatti daballe. Faafinaa fannaa. Sagalee afur qabaate takkaattee jechuudha. Lamarraa gara afur, sagalee afuritti. Kanaaf xiyyeeffannaa ni ta'a. Xiyyeeffannaa ni ta'e jechuudha. Asiis deebi'ee xiyyeeffannaa. Yoo barbaanne ootti goone kana warra dhuma kana xiyyeeffannoo ta'uu danda'a. Itti aanee dhuutti daballe. Kanaaf xiyyeeffadhu. Achimmoo chuutti daballe. Kanaaf maal ta'a? Xiyyeeffachuu ni ta'a jechuudha. Ammas isiniin dubbisaa. Xiyyeeffannaa. Inni kunillee xiyyeeffannaa jedha. Itti aanee xiyyeeffadhu ni ta'a jechuudha. Itti aanee kan jiru immoo xiyyeeffachuu
xiyyeeffachuu ta'a. Haala kanaan didiriirsinaa jechuudha. Inni kun namoota dubbisaa barumsaatuma barachaa jirtanii qubee adda baastanii sagalee adda baastanii achi booddee sagalee gabaabaa dheeraa sagaloota ja'an barattanii akkasumas jechoota dhedheeraa akkasii akka shaakaluu dandeessanidha. Kanaaf namoonni illee haala kanaan shaakaluu ni dandeessu jechuudha. Afaan Oromoo dubbisuun haala kanaan barreeffamallee shaakaluu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf namoonni karaa keessoon Amaaraffaa, Afaan Oromoo, Ingiliffaa, herreegaa dabalatee barachuu barbaadan bilbilli viidiyoo kanarraa jiruun karaa immoo WhatsApp akkasumas Telegiraamiin argachuu dandeessu. Bakkuma jirtanii teessanii barachuu dandeessu. Ijoollee yoo qabaattanis ijoollee keessanii yeroo gabaabaa keessatti dubbisaa barreeffamaa akka danda'anii akka hubatanii gochuu dandeessu. Barumsa barbaadanii barachuu dandeessu jechuudha. Barumsi keenya har'aa kanaaf akkaataa ture. Barumsa biraan akkama walitti deebinutti nagaan tura. Ciao.